Miseensonni waboo maaliif galan? Maal yaadaniiti deebi'anii har'a mootummaa wajjin walii galanii galan? Miseensota duwwaa miti. Hooggantoonni jaalsanyiif jaal shurrubbee jechuudha. Maaluma ta'anii galan? Maaluma argatanii galan? Maal inni dubbiin akkasii kun? Akkamittiin ta'a kun? Namoonni kun eegga dirree qabsootti ba'anii booda bifa kanaan akkamittiin galan? Dhoksaan dubbii kana dudduuba jiru maalinni? Gidduu kana yaadattu yoo ta'e jaalsanyiin mootummaa wajjin walii galtee mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin pirezidaantii Shimallisii wajjin walii galtee mallatteessee jira. Sanuma dabalatee jaal shurrubbeen faanis galanii jiru. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo baay'een isaaniillee har'as galaa jiru galaniirus. Maalumatu argamee jennaan galna kun maali jechuudhaan. Garraafii keenyatti akkasitti gaaffii gaafata. Maaluma argatanii galan? Galuun isaanii sirrii miti kan jedhu jira garraamii gowwaan. Obboleessi obboleetti dhaggeeffadhu. Namoonni wanta tarkaanfii amma waraanni bilisummaa Oromoof gaggeessitoonni fudhatan kanaan mormu nama nagaa Oromoo hin barbaannedha. Nama tokkummaa Oromoo hin barbaannedha. Nama haati Oromoo nagaadhaan baatee nagaadhaan galuushe, abbaan Oromoo nagaan bahee nagaan galuusa, shamarreen dargaggeessi Oromoo nagaan baanii nagaan galuu isaanii dhaabbileen hawaasummaa Oromiyaa keessa jiru tajaajila barbaachisu ummataaf nagaadhaan haa kennu jedhee nama iyyaanne yookaan immoo akka inni kennu nama hin barbaannetu jaalsanyiif jaal shurrubbee faadhaan sirrii hin goone yookaan waraana amma galaa jiru sirrii hin goone dhiyaasa. Nu warri keessa jirru hin beekne obboleessa koo. Yaa obboleetti. Isaan kun karaa nagaatiin akkasittiin galuun isaanii Oromiyaa keessatti nagaa guddaa buusa. Qonnaan bulaan nagaadhaan bahee qotatee gala. Daldalaan nagaadhaan bahee daldaalee gala. Shamarreen dargaggeessi mana barumsaa nagaadhaan bahanii dhaqanii galu. Oromoof Oromiyaan nagaa barbaada. Mootummaan nagaa barbaada. Jaalsanyiin faanis nagaa barbaadu. Waan isaan argatan nagaadha. Filannoo isaanii nagaa godhatan. Yeroo qabsaa'uu qabanitti qabsaa'aniiru. Dubbii jaal shurrubbeen godhe akkaminatti tole beektuusin. OBN irratti gaaffii isaaf godhame irratti waan inni deebise. Oromoon nagaa barbaada. Nagaadhaan haati siinqee abbaan gadaa ba'anii gali nuun jedhanii sana dhageenye jaalsanyiin illee sanuma jedhe. Attam namatti tolasin. Gaafa nuyi tokko taanu diinni nu sodaata. Yoo nuyi wal faffacaafne yoo nuyi walii wal lolle isa nu balleessuu barbaaduuf diina keenyaa fi karaatu banamachuudha. Isa kanaafuu warri galtanii baga Waaqayyo baga Rabbi nagaan isin galche ishoo ulfaadhaa galatoomaa jechuu barbaanna. Qaamni waamicha dhiyeesse uummannis abbaan gadaa haati siinqee mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaan naannoo federaalaa muummicha ministeeraa keenyaan ulfaadhaa jenna. Jaalsanyii fa'iin jaal shurrubbee fa'iin warreen maqaa isaanii hin beeknes ulfaadhaa galatoomaa jenna. Isa kana isinirraa eegna akka Oromootti. Isinis hundumti keessan kan isin qabsooftaniif Oromoodhaaf Oromiyaadhaaf Oromiyaanis Oromoonis nagaa tokkummaa jaalala isinirraa barbaada. Isa gootanii kanaaf isinitti gammanneerra nuyi. Ulfaadha. Ammallee warri bosona jirtan ammallee yaada kana deeggaraatii nagaadhaan nuu galaa isin jaallanna. Waan isin beekuu qabdanii si'a tokkotti Oromiyaa irratti nama tokko pirezidaantii ta'a. Ammatu pirezidaantiin amma jiru obbo Shimallis bu'eesi nama tokkitti ta'a. Yookaan pirezidaantii ittaanaa amma jiru kana obbo Awwaluu Abdii ta'a yookaan nama biraa tokko ta'a nama tokkittiidha nama 100 irra kaa'uun hin danda'amu pirezidaantii Oromiyaa godhanii. Piraayim ministeerri Itoophiyaa godhaniis nama 5 ja'a muuduun nama 1000 muuduu hin danda'amu nama tokkitti ta'a. Akka jedhe si'a tokko
Konoleelli Mangistuu Hayilemaariyaam dhimma aangoo barbaachise barcuma kanarra jedhe namoota tokkittii taa'aa jedhe. Pirezidaantii biyyaa namni ta'u namoota tokkittiidha. Kanaafuu hanga kana hunda irratti waliin cabsinaa jedhe. Kana yeroon jedhu warri gamasii gamanaa abarsitanis aktiivistoonnis jaallattoonni Oromoos diinni Oromoos warra aangoo irra jirus inni qabsaa'es nagaa isinirraa barbaada Oromoo waan ta'eefi gara tokkummaatti nuu kottaa ulfaadhaan isiniin jedha. Galatoomaa ammas anaa dhufu isiniin jenna. Baay'ee isinitti gammannaa jechuudha. Ulfaadha. Kabajamuu ijoollee kabajamtuudha isin. Qabsaa'ota keenya jajjaboodha isin. Gootota keenya isin. Mootummaanis immoo waadaa galtaniif raawwadhaa qaamni mootummaas. Waan isaan kana wajjin qabxii 13 irratti olii galtan sana tokko lamadhaa raawwadhaafi. Kabaja addaa argachuu qabu. Toledhanii waamicha dhaga'anii galuun isaaniiyyuu. Ulfaadhaa nagaanuu qabaadhaan isiniin jedha. YouTube chaanaaliin kun immoo isinitti tolee like share gochuudhaan subscribe gochuudhaan keessumattuu subscribe gochuudhaan na bira dhaabadhaan jajjabeessaan jira. Yeroo gaarii naa qabaadhaa Oromoo koo isiniin jaalladha.